jalan barreessa maal jedhamti qaalitti guddaa tokko maal maqaan isaa ijoolluma maal maqaan isaa qaalittiin guddaa wayi suudii kana jiru namni guddi wayi diimaan guddaa wayi namni guddi wayi Munira moo maal jettan Munira situ nan gadde jechuudha achi jala taa'e situ fammafsiise jedha jechuudha situ feemesii godhe jedha nan gadde achitti adduma kana wallaaltu adduma kana sobdoo namni sin qabu dhabame qaalitti guddaa sana jechuudha achi jala taa'e qaalittiin guddaan suni achi jala taa'e qaalittiin guddaan sun situ feemesii godhe jedha anuma akki dabareen feemesii godhe yaa wanni isin hubachuu qabdan maakii jalatti nan barre dandeetti kiyyaan na bare malee ummanni maakii jalatti namni na bareen jiru amma akka eegan ummataan wal bareen fooloo godhe wanni isin naa hubachuu qabdan eegan ummataan wal bareen fooloo godhe malee maakiin feemesii nan goone ammallee irra deebi'anii sitti himan eegan ummataan wal bareen maakiyyuu fooloo godhe fooloo naa deebifte malee eenyumti qaalittiin guddaan sun situ feemesii godhe nan saalfadhe qaalittii sana guddaa sana birattee jechuudha qaalittii guddaa sana nama guddaa afaan boolaarra taa'ee sobulleen jaalladhu wallahi billahi amma siidhaa ilmoon ta'an ennaa ilmoo irratti akkana sobdu sirrii miti qaalittiin guddaan suni ilmoo irratti sobuun isaa sirrii miti wallahi billahi ilmoo qaalittii sanaan ta'an akka onaa taatiyyuu akka beektu miti haadha kiyya hati kiyya baay'ee ijoolleedha sirrii jechuudha sirrii miti wanta akkanaa namni guddii sobuun hin ta'u namni guddii afaan boolaarra taa'ee sobuun hin ta'u wallahi billahi situ feemesii godhe itti ajaa'ibde qaalittiin guddaan sun jechuudha sinii galee namni guddaa afaan boolaarra teessanii sobuun sirrii miti guyyaa du'aa lakkoowwataa sobuun sirrii miti guyyaa du'aa lakkoowwataa sobuun sirrii miti warroonni immoo aartanii na arrabsitanii anumaa fi galatooma rakkoon qabu anumaaf aartan wanti isin aartanii na arrabsitanii fi in sodaattee dubbachuu dhiifte waan argee jetta viidiyoon hojjedhe keenarra viidiyoon hojjedhe keenii dhiise namoota wanna na ajaa'ibe keessaa callisuu koo komentii namaan ilaale komentii tokko dhimma kiyyarratti mucaa dubbate komentii 2000 jalaan ilaale jechuudha hojii koo jedhe uummanni komentii suni nama lamatu komentii biraa barreesse komentii wal fakkaatu qofa barreesse jechuudha sinii galee akka inni dogoggoreen of argee jechuudha utuu na rabse garuu uummanni sun irratti duula kanaaf dhimma maakii irratti namoonni viidiyoo waraabaa turte illee namoonni eedallee nama irratti waraaduun argee dubbadhe an dhiisee bira darbeera viidiyoon hojjedhe isinii hojjedhe kan dhiise nama na arrabse rabbi irraan argadhaa dhiisa wallahi billahi ani immoo arrabsee nama deebiin deebisu ganda na arrabsu isillee nan gaafadha yeroon bakka itti argadhetti afaan nagaatiin jechuudha gaafachuu qophiidha garsiisistee eenyutti ergee gaafachuu qophiidha lafaan itti argetti garuu hin arrabsuun immoo tarii akka sodaatti jala fiiddaa warri naan jettan fan deebisa ummata kiyya maal taatan isinii jala fiidda ka jettanu namoota miidiyaa hawaasaa irratti ittiin wal barte gastii isaanuma seenta bar laayibiira jire taanaan gastii isaa seenuu waan hafuun qabu bar akkasitti hubadhu waan jechuun sammuu jibbiinsaa qofa baadhannee waan ta'e sammuu waa jaalalaati sinii galee namni kun immoo guyyaa tokko ta'us afaan nagaa dubbachuu danda'a waan ta'eef arrabsuun gaarii miti awwanni yuuna arsee natu feemesii godhettee qaalittiin guddaan sun si biratti fammase situ feemesii godhe qaalittii guddaa jette sana ajaa'ibe sinii galee Tesla maani beektaa namoota hedduu viidiyoo hojjetaa turanii dhiiseera guyyaa 3 illee ga'eera namoota hedduus immoo viidiyoo hojjetan uyyuu malee immoo arrabsuunis gaarii miti waan jedhamuu fi qaalittii guddaa sana naaseen irra caala qaalittii guddaa sana situ feemesii godhe jedhe ambara oromoo walloon arrabseen fammasne bara anarsi arrabsee feemesii hin taane bara sinii galee arsi arrabsee miti kanan feemesii ta'e yookaan walloo arrabsee miti kanan feemesii ta'e yookaan wallaggaan yookaan jimmaan yookaan harargee arrabsee miti bara sinii galee iluun dhiiga koo seedhee nan feemesii ta'e wallaggis akkas seedhe iluu karrayyuu gujiin harargeen baaleen shawaan jedheen feemesii ta'e malee ganda namaa wayii arrabsee yookaan nameenyi godhee miti dhimma kanarraa maayii dubbatti kan jettanii fi waraanota siitiifan ilaa warroota dhimma irratti badiinatti muru wallaahi inuma isin taazzafe ani narrabsine kana sanan jenne nagaa taa'ee isinuma isa nagaa taa'ee illee badii nama natti muru narge maa arrabsuu diddeedhamoo warri hin balleessiteef haa jettan maa arraba diddeedhamoo maal yaaddaniiti gaayis maa arrabsuu diddeedha warri badiinatti murtamu maalan balleesseemi nagaan jiraadhe arrafameen dhiise ishii miidhamaa ta'e ishi namni na arrabseen miidiyaa hawaasaarran hojjetaa jira
namni na arrabsee ishee deebisuu dhiisee miidhamaan ta'e isheen dubartiidha dubartootaaf kabajatu mala obboloota keenya waan ta'aniif dubartoota ammallee kabajuun itti fufaa dubartoonni obboleettii keenya haadha keenya isin hin kabajamallee isinii galee kabajni ammallee na biraa qabdan na arrabsitan jedhe eenyu keessan hin cabsu aamilee keessan hin cabu isinii galee anarsiis taatu wallaggas taatu jimmaas taatu arrabsutti naman arrabsuun immoo injifatamuu abbaa sanaa milkaneessaa jechuudha namni nama arrabsu kanaaf akkanatti naa hubadhaa kanaafan callisee sababootan kaase kanaafan waa ishee callisee warri akka na tuffattanis galatoomaa callisuu kootti callisuu tuffatamus bor akkan eddee callise sanatti fayyadamaa ta'u waan an beekuufanii isin tarii akka sodaattuu ittiin ilaaluu dandeessu waan feetan ittiin ilaaluu dandeessu kan nu jaallattanis kan nu jibbitanis garuu callisuun koo akka inni furmaata waa hundaa ta'e waan an beekuufanii dhiisee jechuudha utuu dandasaa suuraa si gad deebisee arrabsee waa biraa faxxaleera balaa biraa uumuu dandeera jechuudha isinii galee utuu dandasaa deebisee arrabsee balaa biraa faxxalee rakkoo biraa dabaleera jechuudha isii irratti illee rakkoo biraa dabalee ofirratti illee rakkoo biraa dabaleera jechuudha isinii galee kun immoo hin ta'u kun immoo gaarii mitan immoo rakkoo uumuu maqaa kiyyaan gandi tokko arrafamuun hin barbaadu maqaa kiyyaan eenyu ta'uun hin barbaadu waan ta'eef maaliif toopikii kanatti deebitee ajendaa kanatti deebitee sajjattan isa iddaan namni viidiyoo hojjetaa wallaahi ijoollee baay'ee ijoolluma an kutaa keessatti dhadhee osoo hin taane ijoolluma harargee hedduu viidiyoo hojjetamuun argee ijoollee walloo argee ijoollee danuun argee jechuudha ani immoo beekaan callisee jechuudha arrafame natu si wajjin naa wajjin taphachuuf alhamdulillah jedhisa siin jettee kanatu beeka akkan itti si ilaalu akkasitti ilaaltu sana miti akkasitti of ilaaltu sana miti siin nama tokko alhamdulillah si waan jettu natti ergattee jennaan irraa qabe waan ta'eef isiin waan alhamdulillah jettu turte isiitu natti erga amma utuu naqeetti ergee duraan si wajjin taphadhaa minaamination jedhe sirrii isiitu achi natti erge geemii yoo natti ergite waan ta'eef yaa wajjin taphachuu alhamdulillah jedhisa jette sana maaliin natti ergite reesh oo nama cimaa taate nama guddaa wayii taate nama naa olii wayii taate maaliin natti ergite ree geemii natti ergatte innaa uummata keenya kabajamoo an harargeedha akkuma kana wallaggaa arsiidha iluudhaani shawaadha baaleeni harargeedha walloodha ammallee oromoon itti fufaa kanaaf namoota nu arrabsaniif deebisuu hin dandeenyu arrabaan deebisuun mallattoo injifatamuu waan ta'eef nama arrabsuurraa uqqusadhee arrafamees miidhamaan taa'u na miidhate arrabni isinii galee ani arsiis arrabseef fammasu Okan gota an gota okan gota arsii arrabsee okan gota wallaggaa arrabsee okan gota harargee